Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Waggoota dheeraadhaaf karaa miidiyaalee hawaasaa sagalee uummata isaa ta'aa kan ture. Yeroo ammaa guddachuudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaan Oromiyaa akka galma ga'u kaka'umsaa fi dammaqinsa horachuu irratti hojjeta. Karaa toora saatalaayitii Oromiyaa fi addunyaa mararra dambali'uuf qophii isaa hunda xumurachaa jira. Walabummaa News Network. Qabiyyeewwan kanneen akka oduu, gaaffii fi deebii, sagantaalee marii, aadaa, seenaa gootawwan Oromoo fi sagantaalee adda addaa barsiisaa bashannansiisan of harkaa qaba. Walabummaa News Network. Miidiyaa walabaa fi loogirraa bilisa ta'e. jijjiirama hawaasaatti fufiinsa qabu dagaagsuuf Miidiyaa hundaa'e. Walabummaa News Network. 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 waggoota dheeraadhaaf karaa miidiyaalee hawaasaa sagalee uummata isaa ta'aa kan ture. Yeroo ammaa guddachuudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaan Oromiyaa akka galma ga'u kaka'umsaa fi dammaqinsa horachuu irratti hojjeta. Karaa toora saatalaayitii Oromiyaa fi addunyaa mararra dambali'uuf qophii isaa hunda xumurachaa jira. Walabummaa News Network. Qabiyyeewwan kanneen akka Gaaffii fi deebii, Sagantaalee marii, aadaa, seenaa gootawwan Oromoo fi sagantaalee adda addaa barsiisaa bashannansiisan of harkaa qaba. Walabummaa News Network. Miidiyaa walabaa fi loogirraa bilisa ta'e. jijjiirama hawaasaatti fufiinsa qabu dagaagsuuf Miidiyaa hundaa'e. Walabummaa News Network. Ashama akkan jirtu daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo kuni kan daawwachaa jirtan Walabummaa News Network. Akkuma beekamu Walabummaa News Network yeroo hundumaa haala yeroo irratti uummata Oromoo yaada adda addaa namoota qoodan qabatee dhufa. Har'as keessummaa qabadhee dhufee jira. Keessummaan keenya irraa nama yeroo baay'ee isin beektanidha. Obbo Baayisaa Garbii yookaan immoo Jaal Baayisaa Garbiiti. Egaa Jaal Baayisaa Garbii baga nagaadhaan dhufte gara Walabummaa News Networkitti. Yoo yaajan fayyaa taasinis Walabummaa News Networkii hojii hojjettaniif hedduu galatoomaa arramoo asirratti keessummaa gootee naaf yeroo kee fi galata guddaa qabda fayyaa ta'e. Baay'ee galatoomi. Egaa mee kallattiidhumaan gara marii keenyatti ce'uudhaa fi haala suukanneessaa ta'etu Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kana deemaa jira. Keessattuu dhimma filannootiin wal qabatee biyyattii sana keessa yeroo filannoo geggeessina kan jedhu kanarraa wal qabatee eengadda obboleessa keenya Amaanu'eeliin uummata duratti haadhaaf abbaasaa fuulduratti bakka ijoollee hiriyoota isaa fuulduratti rashananii bifuma wal fakkaataadhaanii godina Booranaa keessattis bakka Bulluq jedhamutti mucaa dargaggoo Galgaloo Waaqoo nama jedhamu uummata duratti rashananiiru. Akkasumatti immoo Wallagga keessatti iddoo adda addaatti Gullisootti bakka hedduutti namoota keenya rashanamaa jira. Isa kanaaf maal inni uummata kana qabsoo kana duubatti hambisuuf jecha uummata kana rashanaa jiru moo uummanni nu yaada keenya bituu didee yaada keenya fudhachuu didee aariidha moo uummata kana sodaachisuudha moo qabsoo Oromoo duubatti deebisuudha ta'ee yaadda Jaal Baayisaa? Fayyaa ta'e Jaal Walabummaa gaaffii baay'ee bareedaadha. Gaaffichi hedduu ulfaataadha. Akka uummataatti uummanni Oromoo isa yeroo kamii caalaa qabsoosaa akka inni galma ga'uu fi waan danda'u hundumaan itti fufee jira. Mootummaan kun immoo ani akka ni argutti sanaariyoo baay'ee kaafteeti. Akka ni hubadhutti mootummaan kun abdii kutannaa waan hojjetaa jiruun akkasitti hubadhani. Mootummaan tokko yeroo abdii kutatu waan godhus hin beeku, seeras hin qabu, waan hojjetus, waan godhaa bulu, waan godhaa oolu, gararraadhaa gajjarraadhaa waliin dhaga'u. Keessumaa mootummaan kun erga yeroo darbee naannoo fulbaanaatti yeroon isaan akka filannoo yeroo darbe yeroo akka EPRDFitti qaban sun irraa gubate asii biyya sana keessatti hangoo kana bifa addaadhaan fooyyeffatanii itti fufuudhaaf waan dhagaa isaan hin dalagashiin hin jiru. Garuu immoo isaaniifis hin mijanne. Kanaaf yeroo ammaa kanatti ajjeechaan suukanneessaan uummata keenya irratti godhamaa jira. Walumaa galatti ajjeechaa amma dheengadda godhame xiqqoo kan hadda godhu uummanni keenya kaabaa kibba giddugala bakka hundumaatti kan
otoo namni hin argin duuturra caala jedhee nama naanan akka dhuunfaa kiyyatti. Sababiin isaa uummanni keenya manadhaa galee manadhaa keessatti namni dhaqee gaafachuu hin dandeenye eessa buuteensaa kan ajjeefamee waraabessi nyaachifamaa ture golee Oromiyaa cufaa keessatti godha. Keessumaa wanta dheengaddaa garuu Dambidoollootti ta'ee mootummaan kun isa waggoota dargiin yeroo aangoorra ture qayi shibbir isaan jedhan sana godhu sana irra deebee waan eegalee fakkaata achirratti godhaas jira. Sababiin isaa nama ajjeesaa ma jiru mootummaa kanammoo karaa adda addaadhaan uummannis qabsoo isaatti fufee jira. Uummanni sodaarra darbeera. Uummanni sodaa kana keessaa bahee jira. Sodaa qawwee sodaachuu, sodaa du'uu sodaatee jira uummanni. Isaan immoo warra amma aangoo bushan kuni TPLF jalatti TPLF isaan guddifata. TPLF kun waa guddiftu immoo amma tokko isaanirra waan dandeettii qabdu fakkaatti yeroo warra addunyaa kana wajjin walii galtee waa goggootii turte. Warri ammaa kun garuu ammuma TPLF sana otoo hin taane waan isaan guddisanii fi akkumatti waa godhan illee hin beekanii waan isaan godhaa jiran. So kanaaf amma waan dheengaddaa kuni waan ijoolleen lagatti kaawoltu gootu micaa waan sana keessa hin jirre sana keessa jirtadhanii magaalaa keessa naannessanii erga reebanii waan barbaadan godhanii akkas jedhifaa jedhanii jala deemanii sagalee utuu namni dhaga'u utuu addunyaan argu publicly nama nagaa tokko ajjeesanii sababii kanaaf ajjeefnee jedhu. Akkuma seera biyya isaan qaban sanatti nama tokko osoo qabanii yoollee namni kun badii hojjeteera yoo ta'e akkas uummata fuulduratti ajjeefamu seerri jedhamu hin jiru. Seeruma ofii isaanii hin jirre kana fuudhanii ofirratti hojjetaa jiru jechuudha. Inni kun uummata Oromoo dudduubatti deebisaa osoo hin taane kacaaluyyuu akka uummanni Oromoo ka'ee falmatu godha. Akka tiyyuu jette duuni keessumaa naannoo Wallaggaaf naannoo Gujii iddoo biraas hundumaatti jira. Garuu iddoo kanatti xiqqoo waggaa 3 kana guutuu namni halkanii guyyaa du'aa oola ka du'aa oolu immoo siviiliyaansiidha by the way. Waraanni bilisummaa Oromoo naannoo sana jira, naannoo hundumaa jira. Waraana bilisummaa Oromoo kana nyaachiftanii gargaartanii jechuudhaan namni ajjeefamaa lakkoofsan qabu. Inni kun uummata Oromoo kana qabsoo isaarraa dudduubatti hin deebifne daran akka inni jabaatee falmatuyyuu godhe malee caalaatti akka inni jabaatee falmatu godhe. So kanaaf mootummaan kun abdii kutannaa sadhumaa keessa jira. Kanaaf halkanii guyyaa nama ajjeesuu, halkanii guyyaa nama hidhuu, halkanii guyyaa seera malee godhuu isicha manni murtii gadhiisee poolisiin hin gadhiisu jedha. Walii masaanii biyya sana keessatti seerri ka jedhamus hin jiru. Erga aangoon isaanii dhumateeti namoonni kun walii isheefillee ajajamaa hin jirtu. Walii isheellee walirratti galagaltee abbaa barbaadu har'a adiitee boru kana gooti. Caalaatti immoo mootummaan maqaa uummata kanatti baasuudhaan walii masaa keessaallee warra isaa fi uummata kana akka isin ajjeesanitti ajjeesuun ofii isaa ajjeesetu abalis ajjeeseedha. So inni kun waan uummannis beeku waan addunyaan beeku jechuudha. So kanaaf abdii kutannaatti fudhadhaan abdii kutannaa sadhumaa keessa waan jiraniif nama ajjeesaa jiranii ofii masaanii kana dura kan nama ajjeesu maaloodha kan nama ajjeesu maaloodha turanii har'a kana moogaa waan kaleessa jedhanillee namoonni kun yaadatanii inirraa hin beekanii har'a moo deebi'anii uummata nagaa sababii ilmi kee waraana bilisummaa Oromoo keessa jira ilmi kee akkas godha akkas nyaachifta jechuun nama hedduu ajjeesu nama hedduu hidhaa jiru inni kun uummata Oromoo dudduubatti deebisu daran jabeessa malee. Hedduu galatoomi jaalbaayisaa akkuma beekamu dhugaa keeti hedduu uummata Oromoo fi saba kamiyyuu ajjeecha fi hidhaan akka duubatti hin deebisne beekamaan. Haa ta'u malee mee asirratti waggoottii TPLFtu guddisee kan jedhu kana gubbaa irratti namoonni kuni yeroo baay'ee warri amma arcaatonni TPLF yookaan immoo guddifatachaan TPLF kun kan nama fixaa ture uummata TPLF moo uummata kanatu nama fixe kan jedhuu fi warruma amma jiru kanatu nama fixaa ture maqaa TPLF jala dhokatanii nama barbaadan ajjeesanii nama barbaadan saamanii nama barbaadan biyyaa baasaa warri ture TPLF jettee fudhatamoo jara kanatu TPLF jalatti deeffatee maqaa TPLFtiin uummata Oromoo saamaa fi ajjeesaa ture itti yaadda. Inni kun uummata Oromoo jalaa dhokataa miti. TPLF aangoorra turanii yeroo aangoorra turanii biyya isaanii biyya qabsaanii sana jiraachisuu fi waan isaan hin godhin hin jiru. Garuu qee Oromoo gola Oromoo hundumaa keessa TPLF hin beekan turan. TPLF gola Oromoo nama qabsoo Oromoodhaaf
hojjetu kana hin beektu turte. Namoonni isaan qacaranii qe'ee Oromoo akka diigamu godhanii akka hantuutaatti itti fayyadamanii hantuunni beektaa gumbii urti Oromoo fakkeenyaaf waan dhangaarraa waa godhamu tokko kan uru hantuuta bari hantuuta kana argitu nati. Qe'ee Oromoo kana keessa adeemee TPLF kanaaf akka harree akka gaangeetti baatee qe'ee Oromoo hundumaa kadiiksise OPDO isa kana uummanni Oromoo dhibbatti beeka isa kana wanti waan hin gunu jiru. Yeroo akkas jennu sabboontonni OPDO sana keessa jiran jechuu miti hin jiru. Karachi keessa ta'anii quuqamsa saba isaaniif hojjetan hin jiru jennee amannaa karaa adda addaasii kan dirqama isaanii ba'an hin jiru. Garuu immoo harki caalaanshee warri TPLF suni dirqama itti laattee uummata Oromoo ajjeesisaa turte. Abiyyiin irra jedhamu kuni nama meeqa akka inni basaasee ajjeesisaa ture warra isa wajjin turetu beeka. Lammaa Magarsaa namni isheen afaan dammaa kun isheen amma kana achi buuteen ishee akka dhadhaa baqxee jirtu kuni hin baalillee baqxi bade ammallee namni Oromoo tokko illee Lammaa Magarsaa kana dibbee karee budi jira. Nama arrabni ishee summii kan qabsoo Oromoo kana laamsheessa keessaa nama tokko illee kataate namoonni akkasiisaa kuni qabsoo Oromoo kana akka isaan laamsheessaa turanii fi ammallee hedduutu jiru. Warroonni akka Muktaar Kadir faa kuni warroonni akka Baaduulaa faa kuni warra dhiiga Oromoo kana xuuxaa turee fi amma kana immoo erga dargaggoon Oromoo dhiiga isaa dhangalaasee isaan hundiyyuu maqaa Oromoo kana dhaachuu baran. Paarlaamaa isaanii kana keessatti harka reebu malee guyyaa tokko baanii gaaffii gaafatanii hin beekan. Guyyaa gaaffii gaafatanii hin beekan. Uummataaf falmaa turu. Namoonni kun maal godhu akkuma bo'oo bishaanii kana lolaan keessa yaa'u warri TPLF namoota kana qabattee namoota kanaan qe'ee Oromoo keessa adeemanii kan ajjeesu isaanii TPLF immoo maal goote waa'ee biyya ishee meeshaa guuraa turte kaampaanii adda addaa buqqistee Tigraay dhaqataa turte namoonni kunarra hangoo arganne jedhanii yeroo amma waan uummanni Oromoo dargaggoon Oromoo qabsaa'onni Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo walii galatti dhiibee namoota kana aangoorraa kaasee nutu jijjiirama kana fide lafa nu gadhiisaa nuun qabinaa jedhanii jechuudha. Lolli isaan amma Tigraay irratti godhan kuni otoo istiraateejii beekanii namoonni kun lola akkas uummata guddaa balleessu hin godhan yoo dhuguma humna qabu ta'e dhaqanii warra kana dura isaan akka aangaatti ture kana qabanii seeratti dhiyeessanii yookaan namoota kana waa tokko gochuu hin danda'u turan. Namoonni kun garuu maal godhanii humna hin qabanii aangoo hin qabanii istiraateejii hin beekanii biyya ollaarraa kadhatee biyya hundumaa barbadeesse warra Tigraay sana. Warri Tigraayis cubbuu isaan uummata Oromootti waggaa 30 hojjetan 7 sadiitti deebi'eef jechuudha. Eewuni saree isaan kaleessa guddisanitti deebi'ee ciniinee jechuudha. Sareetuma isaan kaleessa guddisanirratti walitti galagalee wal ciniinanii wal fixan. Amma maaltu ta'e uummata nagaa Tigraay keessallee yeroo warri TPLF sana godhan uummanni Tigraay baay'een hin dubbanne uummanni Oromoo akkas ta'ee namni dubbatee jiru. Tokkollee namni gadi ba'ee uummata Oromoof dubbatee jiru. Garuu du'a namaatti illee gammaduun gaarii miti. Warri keessumaa aangoo qabatanii meeshaa biyyoon Oromoo illee Tigraayitti guuramaa ture. Biyyoon Oromoo fe'amee Tigraayitti guuramaa ture. OPDO'n biyyoo Oromoo kanallee qabeenya Oromoo Tigraayitti guuramaa ture kana jala hin dhaabbanne. Maaliif aangawoota isheetti karaa ishee hojjetu jira. So kanaaf ani lamaan isaanii 50-50 lamaan isaanii uummata Oromoo kana isaan sun istiraateejii itti kennanii ajjeesu jedhu isaan kun hin ajjeesu waluma qixxee gaafatamuu jedhee nama TPLFis taate OPDO'n waluma qixxee gaafatamu gaafa seeratti dhufan namoonni kun illee waan gaafatan hin qabne baay'een isaa ofii walii isaanii lafarraa wal fixaa jiranii garuu yeroo ammaan kanaan booda wanti OPDO'n godhaa turteef godhaa jirtuuf godhaa itti deemtu kuni waan TPLFitti taate kana ol ishee godha maaliif tokkoffaa dhiigni ilmaan Oromoo fi dhiigni saba cunqurfatoota biyya sana keessaa gara malee dhangala'aa jiru samiitti oliyya namnis immoo falmataa jira. Yeroo falmattatis gaafa mirga kee argatte seera qeekee keessatti mana qabdu keessatti jireenya qabdu keessatti mana kee godhattee jiraachuudhaaf kennaa waaqni siif laatedha bari waan namni siif kennu kan namni sirraa fudhatu miti kennaa keedha amma qee haati kee fi abbaan kee itti wal fuudhanii wal lolanii jiran kana keessatti nam tokko dhufee qeen kun qeekee miti asirraa badii yoo siin jedhee yookaan falmattee jiraachuu yookaan baduuma qabdaa jechuudha. So kana jechuudha uummanni Oromoo qeekoorraa baduurra falmachuu qaba jedhee du'aa ture du'aa ajjeefamaa ture ammas du'aa jira ammas kana caalaa du'ee uummanni Oromoo bilisummaa isaa argachuuf qophiidha. TPLF fi OPDO'n wal qixxee itti gaafatamu badii Oromoo irratti godhamaa turee fi itti jiru amma immoo waan biyyi waggaa 3 godhe wanti warri TPLF waggaa 30 goote ol dachaa uummanni Oromoo argaa jira jechuudha. Inni kunis yeroo isaa eeggata malee itti gaafatamuuf taa'u. Abiyyi duwwaa miti bari. Warri ammallee badhaadhina jettee ganda keessa deemtee qe'ee Oromoo kana diigaa jirtu walitti itti gaafatamuuf deeman. Isa kana immoo jalaa ba'uuf hin deeman. Abiyyiin akkuma mangistii sanaa xiyyaara fudhatee biyya tokkotti badee jiraachuu hin danda'a.
Garuu warri yeroo ammaa kana uummata Oromoo kana qeesaa diigan kun lafatti baqatan lafatti badanis hin qaban. Maaliif humna isaas dandeettii isaas hin qaban. Kanaaf yoo malatan ammarraan gara uummata isaanii goranii waan barbaadan godhuudha malee waan biraa mitiin jedha. Kanaaf badii kana dura godhamaa tureef TPLF fi OPDO wal qixxeetti gaafatamu. Kan ammaaf immoo Abiyyiin ka waggaa 30 guutuu TPLF goote wal uummata keenya godhe waggaa 3 keessatti. Galatoomi Jalbaayisa mee haaluma kanaan egaa wanni waan kana duuba deebinee kaafnee fi yeroo baay'ee Oromoon dhiifama jedha, dhiifama fudhata, jaarsummaa jedha. Bifa kanaanii uummanni keenya hedduu goyoonfamee rakkoo amma har'a keessa jiru kana kan gahe waa'ee dhiifamaa fi jaarsummaadha. Kanumaan kana biraa dabarru mee haala amma jiru kana gubbaa irratti xiyyeeffannee deemna. Amma filannoo geggeessina malee jedhanii lafa dhiitaa turan. Attenshinii biyyoota addunyaa argachuuf jecha filannoo akka isaan hin geggeeffanne otuma beekanii, otuma filannoon akka ta'uu hin beekne otoo beekanii filannoo geggeessinaa kan jedhu gadi ba'anii iyyaa turani. Haa ta'uyyuu malee filannoon isaanii kun yeroo ammaa kana keessatti haala yeroo hin beekamne irratti irraa darbee jira. Kufaatii siyaasaa isaaniiti immoo filannoo kana gubbaa irratti nama nu waliin dorgomu hin qabnu. Ofuma keenya dorgomnee ofuma keenya yoo moone addunyaan nutti kolfaa kan jedhu maaliif jetteetu filannoo kana wanni isaan dabarsan maaliin dura gaafa addi bilisummaa Oromoo fi KFO'n dhimma filannoo kana dabarsuu irratti sagantaa dhiyeessanii waan furmaata jedhamu addi bilisummaa Oromoo dhiyeessee ture sana kuffisanii turanii sanarra darbanii waggaa tokkoof dheeressanii waggaan tokkoon sunis kunoo gaaga'ama hama biyyattii sanaa fi qabeenya uummataa irratti geessisee jira. Isa kanaaf amma filannoo kana dabarsuun isaanii maalinni dubbeen isaanii yookaan immoo maal jettee yaadda? Fayyaa ta'e jaalalabuma dhugaasiin jechuudhaa fi biyyi Itoophiyaa jedhamtee beekamtu mini biyya sobaan ijaaramtee fi sobaan guddattee fi sobaan jiraattu jechuu dandeessa. Seenaa isaan qabanii, hojii isaan qabanii, waan isaan godhan waan sobaan laaqamedha. Waan isaan gochuuf deeman kuni tokkoffaa addunyaan irratti kuffiseera waa'ee filannoo kana walumaa galatti addunyaan irratti kuffiseera. Waan isaan hin argin immoo uummanni biyya sana keessa jiru keessumaa uummanni Oromoo biyya addunyaa kanarra jiru sababii yeroo mallasaan fa'aan goora turan uummanni hedduun dhiibamee sababii nama biyya adda addaadhaan baheef uummanni Oromoo yeroo har'aa kana sagalee isaa biyyoota addunyaa kana guutuu keessatti bifa adda addaadhaan dhageessisaa jira. Bifa hiriiraadhaan fudhadhu, bifa dippiloomaasiidhaan fudhadhu, bifa biyya kee keessatti waraana kee uummata ijaaruudhaan karaa hundumaa gargaaruudhaan dhiibbaan biyya sana irratti godhamaa jiru xiqqaa miti. Namtichi kun keessumaa dippiloomaasii irraati credibility guddaa dhabeera. Amma kanallee jedhee yoon dubbachuudhaa baadhee wanti akka isaan filannoo kana hin goone isaan godhee jiru baay'eetu jira. Tokko jedhe dhaaba siyaasaa uummata biratti jaallatama ta'e kan addunyaan arge adda bilisummaa Oromoo KFO Hoggana isaa hundumaa maneedhaatti naqanii waajjira isaa hundumaa cufanii deeggartoonni isaa kun hundumtuu kan hin dubbannes ka dubbataa jirus hundumaa kana afaan qabsiisanii biyya kana keessa utuma filannoolee godhanii nagaan jiraachuu hin danda'an jarri kun isa kan akka gaariitti beeku. Nama kana hundumaa sajjeesanii fixuus hin danda'an, hidhanii fixuus hin danda'an, qabsoon bifa adda addaadhaan itti fufu. Isa kana achumatti qabadha. Garbiraammoo yoo argite ta'ee namoonni kuni qabsoo Oromoo kana keessatti nama adda addaa ijaaruudhaan yeroo adda addaa waa hedduu laaqaa oolu. Inni kun maalidhaa yoo argite amma maqaa abaa'oo kanaanii maqaa adda bilisummaa Oromoo kanaan biyya alaa kanaa dhaaba meeqatu galee dhaabni kuni filannoo sanatti dhiyaanna jedhanii kufani baay'een isaanii. Amma kana yoo argite baay'een isaanii nama qaanessaa as ba'anii ani gorsaa maaloodha, ani gorsaa jinniidha, ani gorsaa maaloodha. Kaleessa garuu uummata Oromoo biyya alaa kanarraa maal jedhaa turanii uummata Oromoof qabsoonaa jedhaa turan. Achumatti naa qabe. Amma warra dheengadda immoo abaa'oo biltsiginnaa warra ofiin jettu warra itti baate kan ammoo yoo argite PP'n ofii mashee namoota kana gara siyaasaatti deebanii akka isaan makaman gochuudhaaf yaalii waan godhaa jirtu sin fakkaate. Itti milkootii isa kana teenyee wajjin ilaala. Isa kana yoo godhan uummata kana keessatti wanti isaan godhan hin jiru. Garuu immoo kufaatii isaanii kana keessaati yoo maal goone wayya jechuuf addunyaan egaa amma dheengaddasi dippiloomaatonni biyya Ameerikaa dhaqanii turanii biyya addunyaan hedduun dhufee hin taajjabuttiin jedhee jira. Rakkoo guddaa keessa galanii jiran.
Kanaafi maluma wayii dhaachuuf achi dhiibani malee istirateejii ma ittiin kanaafillee akkas goona jedhan hin qaban jarri kun. Amma danqaa guddaa keessa galaniiru. Tokkoffaa uummanni irraati dhaqee fudhataa hin jiru. Kaleessa Dr. Mararaani waa baay'ee haasaa ture, waa baay'ee lafa kaa'e. Biyya sana keessatti akka isaan itti kufanii jiran, isaanillee akka isaan baranii jiran waa hedduu irraa hubadhe interview isaarraa. Kanaafi warri mootummaa kun amma gaafa itti filannoo dabarsanillee hin himne filannoon darbeeraa jedhani. Akka addunyaan itti isaan ilaalee beeku. So kanaafi kufaatii isaanii guutummaatti mul'isa. Kaardiin isaanii immoo hedduun isaa gubataa jira. Uummanni fudhataa hin jiru. Nama kana nama akka inni filatuu fi zayitiidhaa fi sukkaara nama laataniitu kaardii namatti buusisu akkasitti biyya ijaaruu hin dandeessu. Kanaaf utuu hin jaallatiin dirqamanii gara addi bilisummaa Oromoo fi kafaawoon jalqaba yaada dhiyeessan sanatti galuus ni malanii lakki akkasillee hin goonu jedhanii dhiibbatanii filannoo sanas dhaqanii yoo filannoo kanatti dhaqan balaansaa biyya sana guutummaadhaaf teenyaa arguufteen balaa guddaa qabaataaf. Maaliif filannoon nagaa hin finne warruma amma aangoo qabna jedhee ololu kana aangoota bifa legitimeetii godhatee uummata kana qawweedhaan bushuun abadan hin danda'amu. Hin jiruun abjuudha. Dur uummata Oromoo irraatii qawwee eegaa turanii Waaqayyoof haa galatu amma erga Abiyyiin kuni waraana bilisummaa Oromoo damsadhee gara hundumaatti waraana isaa kana sifachi guure waraanni isaa utuu rasaasa tokkoon dhukaasiin isnaayiparii irraa guuramaa jira. Inni immoo deebi'ee galii qabsoo bilisummaa Oromoo ta'aa jira jechuudha. So kanaaf uummanni Oromoo daran jabaataa deema malee mootummaa kanaaf harka hin kennu. Mootummaan kun immoo kan inni filannoo kana dheeresse kufaatii isaadha malee istirateejii tokko qabus hin qabu wanta sarakkatis hin qabu. Warri filannoo koree filachiistuu jettu kunis hundumti ishee Abiyyiiti ishee hooggana malee waan dhuguma biyya sana keessaa fi uummata biyya sanaaf jedhanii filannoo sana geggeessaa jiran fakkaatan boordiin filannoo sun. Isaanis dogoggora seenaa keessatti galuuf deeman jechuudha. Wajjumaan teenya ilaala. Kanumaan jechuu barbaadan maafi dalbirsum. Galatoomi egaa akkuma beekamu nama ajjeesaa uummata duratti nama rashanaa nu filadhaa jechaa filannoos immoo akkuma tu kaastee yeroo isaan beekamu yeroo irraa darbee jiru paarlaamaanis waan kanarratti dabarsuusaa wanni dubbate tokko hin jiru filannoon irraa darbu kan jedhu mariin hin geggeeffamne. Kanaaf miidiyaadhumaan gadi bahanii dubbachaa jiru. Inni kun akka biyyaatti immoo akka dhuunfaatti dabarsan isa jedhu kanallee gaaffii keessatti gaaffii itti nama gaafachiisudha. Yeroo duraanii dibeetii godhaniitu hin darbamoo hin darbu kan jedhu mariin geggeeffamuu qaba. Paarlaamaa irratti jennee yaadnaa jechuudha akka biyya tokkootitti. Amma garuu barreeffamumaanii filannoon darbee jira kan jedhamu qofa kan argamaa jiru. Gama biraatiin haala amma Oromiyaan walumaa gala biyyattii keessatti albuuda saamsisuu irratti akkuma bara wayyaanee lixa Oromiyaa keessatti isaan wal qabsiisanii uummata adiillee faranjootaallee chaayinaallee qabsoo kana akka isaan balleessan akka isaan waraana bilisummaa Oromoo GPS lafa hunda dhadhaabanii fi kan godhanii fi kan waliin qabamaa jirantu jira. Isa kanaaf wanti kun yeroo akkasitti hin geggeeffamu yeroo uummanni Oromoo biyya alaa kana keessaa daasporaan Oromoo hamma ammaatti ajjeechaan geggeeffamaa jiru kana gubbaarratti shoora inni hojjete maaltu jira maalidha jettee yaadda. Fakkeenyaaf uummanni Tigraay ajjeecha suukanneessaa Tigraay keessatti geggeeffame hiriira nagaa bahee gara Amnesty International fi Human Rights Watch'tti iyyatee waanii guddaa geggeessee jira. Dhageettii guddaa addunyaa irratti akka gaafataman uummanni Tigraay gaazexeessitoonni akka dhaqanii daawwatanii rakkoon biyya sana keessa jiru maaliin wanni lafarra jiru isa jedhuu fi gaazexeessitoota hedduutu deeme. CNN, Al Jazeera fi BBC dabalatee jechuudha. Diyaaspooraan Oromoo dhiibbaa akkasii gochaa jira. Ajjeecha amma deemaa jiru kanaaf filannoo sobaa kan isaan akka sa'aatii barbaadanitti jijjiiran. Kanumaan wal qabatee ibsaa fi bishaan uummata irraa kutaa yoo kaardii filannoo hin qabaanne hojii hin naqxu kan jedhamu. Waa tokko bitachuu akka hin dandeenye uummanni keenya isa kana guutuu miidiyaan hundi gabaasaa jira. Akka diyaaspooraan Oromoo akka uummata Tigraay kana alatti gadi bahee dhuguma Oromoon kan Oromoodhaaf hin jiru. Koominitiin Oromoo amma Oromoof dhaabbataa jira moo mootummaa wajjin ammayyuu harka wal keessaa qaba. Koominitii guddaatu isin bira jira. Hammam imbaasii irraa walabadha mootummaa amma jiru kanarraa walabadha hawaasni akka idila addunyaatti jiru kun.
yoo imbaasirraa walaba ta'e maaliif halkanii guyyaa bifa ittiin uummata Oromoo biyya keessaa gargaaran sagalee hawaasaa sagalee uummataa ta'an maaf hin hojjenne? Yoommoo mootummaa keessaa kan mootummaan harka keessaa qabu ta'e uummanni hawaasni kun warra geggeessitoota hawaasaa kanaan nu duraa maqaa jedhanii of keessaa baasanii nama haaraa filatanii bifa haaraatiin qabsoo isaanii nama geggeessu nama utubu warra biyya keessaa sagalee akkaataa itti godhamu maaf hin goone jettee yaadda? Gaaffii baay'ee babal'aa na gaafatte jaalabilisummaa gaaffii walakkaansaa kanani moor irraallee beekuu faa hin dandeenye yookaan immoo inuma taa'afaa jedhee dubbachuu danda'amu. Tokkoffaa uummanni Oromoo fi uummata Tigraay kana wal bira qabdu uummanni Oromoo kun baay'inni keenya yeroo tokko tokko gaariidha yeroo tokko tokko hamaadha. Akkasitti fudhadhan akka nama tokkotti. Yeroo immoo uummanni kee kun xiqqaa ta'u wal dhageessaa gar tokkotti deebita. Uummanni TPLF kun waggaa 27 yeroo guutuu uummata Oromoo kana waan cafaqee bushaa ture nama miliyoonii 6 miliyoonii amma kana yeroo isheen bishaa turte namni baay'een yerooti akkasidha hin gabroomne garuu uummanni keenya ammas jettu warri faranjii kuni maaliin falmattanii nu siin jedhan. Gaaffii gaaffii baay'ee babal'aadha dhugaa siin jechuudhaaf. Yoon xiqquma mataa sarara tokko barbaade akkuma uummataatti akkuma uummata Oromoo biyya alaa jiru kanatti uummanni Oromoo waliigala biyya alaa dhufee jiru kun qabsoo bilisummaadhaaf godhamaa ture kana keessatti maal fakkaata eessarraa kaanee eessa geenye ka jedhu anis atis uummanni Oromoo baay'ee walumaan beekna jedhee yaada. Keessumaatti qabsoo bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo faddi bilisummaa Oromoo godhutti isa diinni godhaa ture caalaa isa uummanni Oromoo afaan faajja'ee qabsoo kanarratti dhagaa hedduu darbaa ture irra jira. Amma waan kun fooyyee qaba biyya alaa kana keessaa. Fooyyee qaba waan siin jedhu isa kaleessaarra wayyaadha. Isa kana sumarratti garuma waanuma gaariidhallee jedhee fudhadhee darbuutu irra gaariidha. Yoo akka hawaasaatti fudhattee biyya alaa kana keessatti yeroo adda addaatti hiriirri nagaa waggoota 17 magaalaa kana keessa ture kana keessatti magaalaa fakkeenyaaf naannoo kanarraa yoo fakkeenya fudhadhee kun iddoo hundumaa siin jira. Uummanni Oromoo hiriira baanu namoonni tokko namoonni itti dhiyeenyaan haasofsiifnu namoonni adii kunis numa jiru. Yoo ati lafarraa falmatte malee yoo nun biyya keessaa lafarraa falmanne malee adiin kun dhaqee kun bilisummaa keeti jedhee akka nuuf hin kenne indirectly numa nutti himu bifa adda addaati. Kanaaf amma hiriirri nagaa kun utuu danda'amee bifa wal fakkaatinsaan tokkoon godhame gaariidha. Garuu immoo yeroo hundumaa ta'ee hin argitu. Yeroo wanti tokko ta'u eventiin tokko ta'u eventii kanarratti namni gadi baheetu react godheetu yaada kenna. Isun garuu qabsoo miti sun aarii ofii ibsatanii galanii manatti taa'uudha jechuudha. Yeroo fakkeenyaaf du'aa caaluu booda uummanni Oromoo keessumaa young generation baay'ee gadi bahee inni sun jijjiirama guddaa fida jedhee akka nama tokkotti ilaalaa ture. Ji'uma lama amma tokko gagga'ee mara dhaabbatee achiiti yeroo hidhamtoonni hidhamanii namni gadi bahee waan baay'ee jedhee amma isaa booda namni dhannuma godhatee ta'a. Waa'ee namoonni mootummaa wajjin hojjetuu ka jette biyya akka hubannaa kiyyaatti ani waa'ee siyaasaas hin baranne waa'ee siyaasaas political science dhaqee hin baranne garuu immoo waanuma xiqqoo beekurraati yoo waan kanarratti yaada kenninaan jette biyya tokko keessatti yeroo falmitu diinni si keessatti nama ijaaruu nima danda'a atis immoo diina keessatti nama ijaarrattee qabsoo kee qabsoosuu ni dandeessa jechuudha. Amma bilisummaa argattee namni aganistii waan itti hojjetu sana hojjetu dhibuu hin jettu ni dandeessa jechuudha. Har'allee uummata Oromoo kana keessa biyya alaa kana keessa mootummaa wajjin hojjetaa ka jettu yoo jiraate kaleessas ni ture arras ni jira booris ni jira jedhee amanan. Garuu kanuma keessatti qabsoon Oromoo kun gara fuulduraatti deemaa jiru. Fakkeenyaan si fudhadha. Aktivistoota biyya alaa kana turan ilaali. Waan isaan jedhaa turan miidiyaa Oromoo irraa. Gaafa payrooliin isaaniif haan jiru gara biyyaatti galan. Har'allee ilaali. Qabsaa'ota Oromoodhaaf hin jedhanii gammoojjii Eertiraa keessa waggaa meeqa turan har'a dhaqanii Finfinnee ga'anii akka isaan itti qabsoo kana ganan ilaali. So kanaaf biyya alaa kana keessaa namni mootummaa kana deeggara jedhee sarpiraayizii hin ta'u yookaan immoo mootummaa wajjin hojjete jedhee sarpiraayizii hin ta'u. Garuu kanuma keessatti qabsoon keenya lafa qabatee qabsoon nun qabsoonuuf qabsoo haqaa qabsoo dhugaa waan ta'eef irra aanaa deemaa jirra. Keessumaati wanti ani gammachuu guddaa irraa qabu biyya alaa kana keessatti yoo ati kaatee amma gadi batee waa dubbatte silaatee ammatu kana dura waggaa 4-5 dura ani akka kanaatti yookaan akka kanaatti miidiyaa irra taate yoona kana miidiyaa kana jalatti 0 maaloo shaneejin wanta hin jirretu jedhama ture. Waan sana uummanni Oromoo sana keessaa baheera. Amma eenyutu gara sanatti darbe mootummaa kana immoo eenyutu dhaqatee allayyaa kana keessa isa buuse warra biyya alaatti qabsoo kana jala dhaabbataa turetu dhaqee mootummaa kana gara allayyaatti gorsa adda addaa kennaaf warra biyya alaa kana taa'ee qabsoo kana jala danqaa kaa'aa ture. Kana hundumaa keessatti ani akka nama nutti
diinni Oromoo inni guddaani nafxanyoota. Ittaanee Oromoo keessaati Oromoo of godhee kan garuu Oromoo hin taane kan aadaa Oromoo afaan Oromoo beeku Oromiyaa keessatti dhalate namoonni akkasii kun baay'een qabsoo keenya kanatti danqaa godhaniiru. Kanaaf waan arganne tokko akka waan bu'aatti fudhanne keessumaati wanti ani gammachuu irraa qabu namni kaleessa waraanni bilisummaa Oromoo hin jiru jedhee jala muree viidiyoo bareechee hojjetaa ture nama abaaraa ture har'a kana waraanni kun jira waraanni kun gargaaramuu qaban yoollee bifa tokkoon bakka tokkotti ta'uu baate namni bakka hedduutti waraana kanaaf dirmataa jira inni kun pilaas jedhee akka nama tokkotti maaliif waraanni bilisummaa Oromoo caasaama tokko qaba Oromiyaa kana keessatti biyya kana bilisoomsuuf karaa barbaadee yoo haadha waan uummanni Oromoo kun godhaa jiru bifa jaarmiyaattis ijaaramee haa godhu bifa nama 10-20tti haa godhu amma qabsoo kana danqaa ittiin taanetti inni kun gaariidha jedheen fudhadha. Garuu immoo kana caalaa waan kana caalaa bareedaa waan kana caalaa oduu adda addaa gidduu hin finne uummanni Oromoo dhoskaatti waan isaa haasaatee waa hedduu kana caalaa hojjechuu dandeenya jedhee nama amanu keessaa nama tokkodha. Sababiin isaa yoo ati hin ijaaramne lafa jala yoo ati waan gootu kana hin beekne diinni si keessatti waan baay'ee gochuu danda'a godhaas ture jechuudha. Arras biyya alaa kanaati namoonni bifa aktivistiin jiraatanii yeroo barbaadan gara biyyaatti yoo galan waan ittiin kontiroolii gootu hin qabu. Amma ni fatarra sirraa sonaa boor bilisummaa walabummaan baay'isaan abbaan tokko dhaqee mootummaa wajjin yeroo jette uummanni Oromoo kan nu irraa baruu qabnu hamma qabsoon kun galma ga'utti nama faarsuu dhiisu yookaan nama abaaruu dhiisu. Nama faarsinees bakka ittiin geenyu hin qabnu. Nama immoo kanammoo abaarrees waan goonu hin qabnu. Qabsoo kanatti garuu waan qabsoon nurraa barbaachiftu guyyaadhaa guyyaatti qabsoon kun maal narra akkuma nama hojii koon dhaqa hojii koo waan dhaqu torban lamatti peecheekiin fudhadha. Peecheekiin fudhadhe kanarraati qabsoonoo maal narraa barbaadde jedhee yeroo jedhe qabsoon kun gara fuulduraatti deema jechuudha. Kanaaf hawaasa Oromoo biyya alaa kana keessa namni mootummaaf hojjetu hin dhiba jedhee namni yaadu yoo jiraate gowwaadha. Hedduu jira. Namoota kana amma gaafa irratti baramee argitutti malee si keessa taa'ee si wajjin waan biraa godhaa namni mootummaa wajjin yoo jedhe wanti gootu hin jiru jechuudha. Inni kun atis akkasuma diina keessatti waan hojjetettuuf wanti waan godhu jiru. Garuu immoo jabeenya akka hawaasaatti qabnu kana jabeeffachuu qabna. Ilaa yoo uummanni Oromoo jiraate biyyi tokko siyaasnis dhaabbata. Yoo uummanni kun hin jiraanne yoo qeen uummata kanaa diigame siyaasaan dhaabdullee hin jiru. Yoo qeen uummata kanaa bade wanti gootu hin jiru jechuudha. So kanaaf uummanni Oromoo ga'aadhaa inni nu jenne ga'aa miti dhugaas hin jechuudhaaf. Keessumaa yeroo ammaa kanatti wanta ni baay'ee ajaa'ibamaa ture yeroo adda addaatti biyya keessatti yeroo iventiin tokko ta'u hiriira nagaatti waamama. Amma fakkeenya yoo si fudhadhee torbanoota lamaan sadan kana yeroo qabsoo addi bilisummaa Oromoo godhe keessatti gaheen akka nama tokkootti Jaal Daawud Ibsaas qabus ta'ee akka jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo kanatti bakka guddaa qaba. Yoo argite taate Daawud Ibsaa hamma qee kanatti adda koodhaanii na ajjeesanitti ani qee kanaa hin deemu qabsoo Oromoof jedhee yeroo inni jiru warri mootummaan kun immoo nama jaarmiyaa kana keessa hojjetu hundumaa hidhaa turanii yeroo isaanii ayyuduree adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaa kana kiyyoo keessa gashanii reakshiiniin uummata Oromoo biyya alaa kun hin jiru ture. Garuu immoo akka jaarmiyaa akka dhaabaatti nama tokkoof jedhanii gadi ba'anii waanii jedhurra jedhee namni callu malee hojii sirnaa hojii adda addaatiif hojjeta. Maal jechuu barbaadeen uummanni Oromoo hedduutu danqaa guddaa keessa jira biyya keenya keessa nama tokko lamaati miti. Kanaaf uummanni Oromoo biyya alaa jirru kana keessatti asirratti jaalbaayisa sin dhaaba. Mee fakkeenyaaf waa'ee amma namni hawaasni ala jiru kuni kan mootummaadhaan hojjetuun dhabamuu akkamittiin kontirool goona yookaan immoo akkamittiin wal to'anna kan jedhu kanaaf asirratti gaaffiin jiru fakkeenyaaf uummanni Oromoo sirna gadaa qaba. Sirna gadaa keessatti nama sirna gadaa cabse yoo nama gadaan bulu ta'ee irraan fuudhanii ittiin heerumsiisanii yoo dhukkube hin gaafatanii yoo du'e awwaalan. Ilmi namaa walirraa dhalate afaan tokko qaba aadaa tokko qaba jechuun bifa kanaan jira. Oromoo yoo ijaaramee ijaarsa dhugaa hawaasni Oromoo kun maqaa Oromootii fi aadaa Oromoo fi sirna Oromoo Oromummaa isaatiin kan ijaaramee jiru yoo ta'e kanarraa addan ta'u. Kanaan wal to'achuun hin danda'ama. Nama galee mootummaatti dhaqee galee dhiiga saba kanaa dhiiga uummata kanaa dhangalaasisaa jiru. Diyaaspooraan Oromoo kan biyyatti galee ammayyuu hojjechaa jiru baay'eetu jira. Isa kanaaf hawaasni kun tumaa kana otoo tumate biyya alaa fi biyya keessaa wal to'achuu hin danda'u ta'ee yaadda? Gaaffiin kun gaaffii ulfaataa dhugaas jechuudhaaf.
Maaliif gara biraatti nagata akka qeeqamu akka nan goone malee sirna gadaa inni haasona yeroo baay'ee. Sirni gadaa nu haasonu kun bari abbootii gadaa bari amma yeroo ammaa kanatti bari warri badhaadhinaa jedhanii bari kaadiree godhanii bari uummata Oromoo ittiin kijibanii bari. Sirni gadaa keenyallee ani akkan argutti sirni gadaa keenyallee siyaasaa isaanii sana wajjin cuuphatee iddoo itti dogoggora hojjechiisanii sirna gadaa kanallee jibbisiisaa jirantu jira uummata Oromoo. Kanaaf yeroo ammaa kanatti sirni gadaa kuni mootummaarraa bilisa ta'ee waan kana godha ka jedhu baay'een argu biyya keessa. Maaliif namoonni jiran jiraachuu danda'u garuu immoo yoo argitee taate wanta maqaa sirna gadaa kanaan uummata Oromoo irratti yeroo keessuma waggoota lamaan kana waggaa lamaas kana waan godhamaa ture argaa jirra. Kanaaf dhugaasin jechuudhaaf anaaf inni kun akka nama tokkootti natti ulfaata. Sirna gadaa caalaa namoonni keessuma akka naannoo aadaa naannoo dhalatanii tokko tokkotti waanii godhan baay'een jiraachuu danda'u. Garuu immoo iddoo hundumaatti hojjetu. Garuu immoo namni dhiiga Oromoo kanatti jireenya isaa jiraachuuf godhe kun hedduunsaa lubbuu siin dheeratu uummata kana keessattis karaa fagoo deemuu hin danda'u. Isa kana argineerra. Yoo dhuguma sabni kun rabbiirraas namarraas haqa qaba jennee waan haqa keenyaaf falmaa jirruuf namoonni qabsoo kana jala dhaabbatan hedduun yookaan siyaasaan isaanii galma hin ga'u yookaan immoo ofii isaaniiyyuu namoonni kun karaa fagoo deemuu hin danda'an. Maaliif dhiiga namaa kanatu karaa isin dabarsu bari akka nu badhutti. Garuu sirna jette kanaani garaa sirna gadaa kanaan jennee abaluun akkas goonee isa kanarra ani akka nama tokkootti qabsoo lafarratti godhamaa jiru akka inni daran jabaatee dhiibbaa guddaa irratti godhuutu irra qabsoo kanaa bu'aa qabaa jedhaan namoota kana namoonni kun taa'anis wajjin yoo haasa'anii yeroo keessarraa gubuudhaa fi feetu isaaniif bari hojiidha bari. Amma keessumaa namoonni tokko biyya alaa kana keessatti kan mootummaadhaaf hojjetan sitti dhiyaatanii waan ati hojjettu kana baraasiin immoo walgahii adda addaadhaan biizii godhuudhaa fi isaaniif assaayimentiin akkasii kennamuu danda'a. Ati garuu qabsoo biyya keessatti godhamaa jiru irratti caalaa fuulleeffattee yoo deemte qabsoon biyya keessaa sun namoota kana jilbeeffachiisuu danda'a jedhaman. Biyya alaa kana amma nifati biyya alaa jirraa jireenya keenya jiraataa waan adda addaa godhaa qabsoo kana gargaaraa jirra malee qabsoo kana hoogganaa hin jiran. Qabsoo kana kan hoogganaa jiru uummata Oromoo biyya keessaadha. Uummata Oromoo biyya keessaa qabsoo kana hoogganaa jiru waan qabsoon nurraa barbaadduun gargaaru. Namoonni yeroo baay'ee mataa isaa miila isaa dugda isaa baasaniitu yoo akkas jenne malee hin ta'uu jedhuun waan qabsoon sirraa barbaaduun uummata kee gargaaru, waraana kee gargaaru, jaarmiyaa kee gargaaru. Waan qabsoon irraa barbaaddu immoo namni hangaafatu namni natti himu. Galatoomi mee haaluma kanaa wal qabatee ajjeecha qaamoonni waan kana hunda kaasaa jirruu fi ajjeechaan Oromiyaa irratti halkanii guyyaa raawwatamaa jiru kana. Hawaasni kun otoo argaa jiru cal jechaa jira. Diasporaan Oromoo waan isarraa hamma isarraa barbaachisu uummata Oromoo bira dhaabbachaa hin jiru. Kan jedhu irratti kan inni yaada kana dhiyeessaa jiru. Sababiin isaas ragaa qabatamaalee hedduutu jira. Jaarmiyaalee waldaa adda addaatu jira. Waldoonni jiran kun hundi isaaniiyyuu sochii godhanii yeroo isaanii dhimma Oromoo kanarratti dhimma uummata namoota ajjeesan kanarratti dhugaan kuni seerri kun miidiyaa Aljazeeraa irratti BBC irratti CNN dhaan wanni kun akka darbu yookaan immoo akka qoratamu wanni taasifamaa jiru baay'een isaa hin mul'atu. Kanaaf dhimma kana kaase. Haa ta'u haalli kuni yoo akkasittiin kan itti fufu ta'ee ammas deemee uummatuma keenya miidha. Sagalee akkuma ati sila jettee yoo nuti karaa kallattiidhaanis alkallattiidhaanis nutti himaa turanii akka nuti qabsaa'uu qabnu akka nuti falmachuu qabnu warri adii nutti himaa turanii kan jettu kaastee turte. Isa kanaafi Oromoon amma irra caalaa biyya keessatti namni amma karaa nagaarraa otoo hin taane karaa qawweetti deebi'ee qawweedhaan waraanni bilisummaa Oromoos bosona keessaa lola jabaa ta'e geggeessaa jira. Isa kanaaf wanti gaaga'amni amma deemaa jiru kun rakkoon amma uummata keenyatti deemaa jiru kun furmaanni isaa yoomidha kan jedhuu fi eenyutu waan kana dhaabuu danda'a yoo diasporaan kun ala kana uummata biyya keessa jiru sila si kaaseen ture uummanni biyya keessa jiru bishaan hin qabu ibsaan qabu zayitiin hin jiru sukkaarri hin jiru waa tokko socho'uu hin danda'u. So kanaafuu akka ati jette immoo faranjoonni immoo falmadhaa jechaa jiru. Yoo akka nuti falmannu nu akeekuu jette. Kanaaf eenyu namni hawaasa kanaafi gadi bahee murannoo fi kutannoo agarsiisee
akka hawaasota amma fakkeenyaaf uummanni Israa'elii fi Filisteenii wal lolaa jiru. Uummanni Filisteenii biyyoota Afrikaallee namoota adda addaallee dabalchiifatanii kan tumsa bahanii hiriira nagaa gaggeeffatanii namni keenya hawaasa dhumaa jira kan jedhantu jira. Oromoo keessaa garuu bifa kanaan maaliif dhabame? Sababiin isaa maali? Uummata kana walii galaan jiru moo? Oromummaatti nama nammoo namatu du'aan jiru moo? Isa kana bifa kamiin hiikuu dandeenya? Akkamittidha kan uummanni keenya hin hubannee hubachiisuu nurra jira moo? Hin dhageenye dhageessuu nurra jira moo? Isa kanarratti daqiiqaa lama irra furmaatatti akkamittiin akka hubatame uummata kanaaf sagalee ta'u irratti daqiiqaa lamatti waan godhiiti irratti nu ibsi. Fayyaa ta'e dhugaadhuma jechuudhaaf akkuma jette yeroo ammaa kanatti ga'aa miti uummanni Oromoo sagalee dhageessaa jiru kan jedhu dhibbattiin fudhadha. Garuu immoo amma sababii dhukkuba kanaadhaan godhatee yeroo adda addaatti uummanni keenya yeroo adda addaallee hiriira ba'aa ture. Amma garuu sababii kanaaf akkas ta'e jechuurra ammarraa gara fuulduraatti uummanni keenya gadi ba'ee sagalee dhageessisuudhaaf yaalii godhuu malee sababii kanaaf akkas ta'e yoo jenne ofuma sobuu ta'a. Godhamaa jira meebee iddoo tokko tokkotti hiriirri xiqqoo xiqqoon ba'amaa jirti sun ga'aa miti. Uummanni Oromoo bifa qindaa'een dura dubbataan ture bifa qindaa'een gadi ba'ee yoo sagalee isaa dhageessise hiriira ba'ee yoo gale yoo lafarratti wanti godhamu biyya keessatti hedduun hin jiraanne wanti godhamu hin jiru. Amma wanti biyya keessa lafarratti godhamaa jiru baay'eetu jira. Biyya alaa kana ammoo uummanni Oromoo sagalee isaa ba'ee dhageessisu baay'ee xiqqataa jira. Isa kana ammoo keessumaa namni biyya alaa kana keessaati na ilaallata ani Oromoodha jedhu kun hundumtuu walitti dhufee keessumaa amma yeroo darbee addunyaa guutuutti guyyaa tokko faa godhamaa ture. Ammas waan sanarra deebi'amee hiriirri nagaa akka inni godhamu iddoo adda addaatti oduun yeroo godhamu nu arginu nu dhageenya. Ammas waan kanarra deddeebi'ee namni wanti kun na ilaala jedhu hundumtuu irra deddeebi'ee godhuu malee wal komachuun kunis bu'aa nuuf hin qabamu. Amma kanaa booda abaluu akkas jedhee maaluu uummanni Oromoo kana duras waggoota 150 kana guutuu yeroo deemaa ture ka qabsoo kanaaf qabsaa'u ka du'e baay'eetu ture. Ka diinaaf hojjetaa jiru ka du'e baay'eetu ture kan jireenya isaatuma jiraatu maacallu malee lubbuun isaa darbees baay'eetu jira. So kanaaf hamma ka godhuu danda'u uummanni Oromoo walitti dhufee hiriira nagaa kanas sagalee isaa bahee dhaggeessifachuu dippiloomaasii kanas advokeesii kanas sagalee isaa walitti dhufee dhaggeeffachuudhaaf malee sababii kanaafin akkas ta'ee kanaafin iddoo kanatti dhiyaachuu dadhabee sababii kanaaf hiriira godhuu dadhabne jedheellee iskiyuuzii kanallee gochuun barbaachisaa mitiin jedha. Sun ga'aa miti fooyyeffachuu danda'uu qabnan jedha. Inni kun immoo nama tokko nama lama nama 10 irraa ka'eetu guddaa ta'a malee rabbiin samii makanarraa ka'ee dhufee hiriira nagaasiif hin qopheessu. Yoo magaalaa kana keessatti hiriira nagaa godhamu yoo jette nama 10 haa ta'u 20 haa ta'u 500 haa ta'u hiriira nagaa bahee majetta dhimma kottee waan kanarratti godhuun hin danda'ama yaada jedhuun qaba. Keessumaati warroonni amma akka civic organization isa kana keessatti keessumaa amma warri civic organization biyya alaa kana keessa jiru responsibility guddaa qaba. Sababiin isaa akka civikitti ijaaramee waan jiruufi hojiin kun silaatii warra kana ilaala. Akka siyaasaatti hojii siyaasaa halkanii guyyaa itti jirtu hojii biyya keessatti hojii siyaasaatti hojjettu kanarratti waan jirtuufi waa lama kana hedduu godhuu hedduu ulfaata. Kanaaf ammoo civic organizationiin waan hiriira nagaa biyya alaa kana keessa jirutu qabatee inni kaan sasarratti focus godhee moor gaarii ta'a. Garuu immoo akka uummataatti uummanni keenya kun bal'aa waan ta'eef yeroo tokko yaada namaa kana bakka tokkotti gootee takkaatti galii guddaa kana go'uun hedduu nutti ulfaata. Yeroo itti garuu immoo baay'inni keenyas immoo hojiitti nu oolu inuma dhufa jennee amanna. Abdiimaan uummata keenyaan kaleessarra arra wayyina garuu immoo amma immoo xiqqoo sagaleen keenya dhaga'amuu dhabe jennee uummata keenyallee appiil walitti goonee hiriira bahuu malee furmaanni biraa hin jiru yaada jedhuun qaba. Baay'ee galatoomii egaa akkuma gaaffii dhumaatii asumarratti goolamna gaaffii dhumaa si gaafadhe jechuukooti. Fakkeenyaaf biyyi kun jeequmsa hamaa keessa jirti kufaa jirti kan jedhamu gama hundaanii Itoophiyaan akka diigamaa jirtu aktivistoonni hedduun argaa dubbachaa jiru nutis argaa jirra. Kanumaan wal qabatee biyyi kun yoo diigamte biyyi kun yoo kufte amanti Oromoon akka Oromootti aangoo fudhatee gara dippiloomaasiitiin yookaan immoo biyya kana bulchuudhaaf qopheessee jira hammam qophiirra jira. Wanni kana si gaafachaa jiru dhiibbaan daaspooraa baay'ee murteessaadha. Yeroo ammaa kana keessatti
yeroo Ameerikaanonni nama laalaa jiru marii gochuu barbaadu warra biyya kana fuudhee bulchuu irra deemanii haasa'aa jiru ifatti dubbatamaa jira akka inni aangoo gadhiisu dubbataniiru. Isa kanaafi diasporaan Oromoo kanarratti shoora maalii hojjechaa jira? Akka Oromootti nuti qophoofnee jirra. Moo akkuma bara 2018 har'as nama biraatti kenninee sana booddee hiriira baanee uummata keenya ficcisiisuu gadi baanee aangoo nuuf hin kennamne jennee mormuu fi loluutti seenna moo ijaaramnee jirra. Qopheessinee jirra. Dippiloomaasii gahaan hojjetamee biyya kana of harkatti galchinee sabaaf sablammiifis wabii taanee biyyattiitti nagaa buufnee jiraachuu dandeenya kan jedhu. Yoommoo wanti kun hin taane ta'ee akkamitti ta'uu danda'a? Akkamitti ta'uu danda'a isa jedhuufi isa kanaaf wantoota kana lamaan jidduutti yeroo ammamii keessatti wanti kana si kaasaa jiruuf jaarmiyaan siyaasaa adda bilisummaa Oromoo akka jirutti hooggantoonni hidhamanii mana hidhaa jiru. Namni dippiloomaasii godhu gara biyyaatiin amma Profeesar Mararaa qofa kan isaan haasofsiisanii hayyuduree adda bilisummaa Oromoo haasofsiisuu hin dandeenye. Profeesar Mararaanis warri akka Baqqalee Garbaa fa'aa warri akka Jawaar Mohaammed fa'aa mana hidhaa jiru. Namoonni biyya sana dippiloomaasota wajjin illee haasa'anii akka biyyaatti biyya kana of harkatti fuunee sabaaf sablammiidhaafis Afrikaa gaanfa Afrikaatiifis wabii eeguu dandeenya. Nagaa buusuu dandeenya. Kan jedhu namoota baay'ee gama siyaasaa jaarmiyaa siyaasaa Oromootiin baay'ee xinnootu jira. Isa kana akkamitti ilaalta kan jedhuu fi kanarratti yaada kennuu qoodi. Galatoom. Fayyaa ta'e walabummaa iddoo ulfaadhu gaafii baay'ee bareedaadha. Dhugaanuma gaafa kun akkuma nama tokkootti yaadamu hubannoo mataa keenyaa irratti malee yookaan immoo orgaanaayizeeshinii bakka buunee akkasitti ta'a jedhee waan yaada kennu hin qabu. Garuu yoo kan ilaaltu yoo taate uummata Oromoo irratti ajjeechaan haa baay'atu malee bara 2018 booda sagaleen keessumaa uummanni Oromoo biyya sana keessatti biyya sanaaf nagaa ta'a akka jedhu waan mirkaneessaa dhufe fakkaata akka hubannaa kiyyaatti. Sababiin isaa waan Lammaa Magarsaa yeroo tokko nuun jedhe yoo dhageessee yoo irra deebinee yaalne jara tokkotu qawwee caccabaa tokkoon karaa gorona kana nama 50 jedheen namoonni sun 50 narra meeqadha. Oromoon illee immoo qawwee 50 sanarraa nama meeqa fuudhee gara biyyaatti galche kan achumatti naa qabi. Yoo biyya sana keessatti dhuguma mootummaan sun aangoorraa bu'ee nagaadhaan biyya sana keessatti filannoon godhama yoo ta'e uummanni Oromoo filannoo isaa kana keessatti ga'ee isaaf malu keessumaatii akka Dr. Mararaa illee jedhaa turetti dheengaddaa kana durallee irra deddeebi'anii akka jedhaa turanitti abaawoodhaa fi kafaawoon akka waliigaltee makeenya kanatiyyuu mootummaadhaan caalaa akka inni hammaatu taasisee ka jedhu waa baay'ee ture. Nus akka jaarmiyaatti waan kana quba qabna yeroo jalqabaa sanarraa kaasne. Kanaaf an akka nama nutti uummanni Oromoo biyya kana geggeessuu fi qophiidhaa isa jedhu qophiidhaa jedhee fudhanna. Biyyi kan geggeeffamu immoo warra maneedhaa kana keessa jiran achumatti dhiisaniitu nama haaraa kana aangootti fidu natti hin fakkaatu. Yoo dhuguma biyya sana keessatti namichi amma jiru kun isa aangoorraa isaa ka'u yookaan isinis filannoon kun filannooma dhugaatti ta'ee haa ta'u nama maneedhaa jiru kana keessa hundumaa hiikamee akka haaraatti namni gadi ba'ee uummatatti dubbatate yoo filannoo taate jechuudha. Garuu sun natti hin fakkaatu. Yoo akkasis hin taane uummanni Oromoo karaa afaan mootummaan kun beekuun itti deemaa waan jiruufi warri amma fakkeenyaaf dippiloomaasii jettu kunillee dhaqanii waan isaan godhan hedduun hin jiru. Humna lafarra jiru kana ilaalaniitu humna lafarra jiru kana wajjin diil godhuu jechuudha. Malee akkasumatti dippiloomaasii biyya alaa kanarraa nama fuudhee dhaqanii ati geggeessis jechuu hin danda'an. Innis akka inni balaa ta'e numa beekuu jechuu barbaadeen. So kanaaf ani uummanni Oromoo qophii miti isa jedhu hin fudhadhu qophiidha jedhee hin fudhadha. Sababiin isaa yeroo addi bilisummaa Oromoo biyya keessa naanna'aa ture yeroo kafaawoonii biyya keessa naanna'aa ture ammam akka inni nama isaan tumsan qabu addunyaan ilaalaa ture argaa ture. Akka garuu dhaabni kun mataa isaa walitti qabatee uummata keessatti caasaa isaa hin diriirfanne ka godhu mootummaa afaan baalagee kana kan TPLF guddifte saree kanatu deemte nama ciniintu kan uummanni iyyuu qabeenya isaadhaan waajjira ijaareef kana jalaa diiganiiti waan godhu. Kanaaf yoo filannootti ka deebanis yoo ta'e filannoo isaan godhan kun filannoo uummata hundumaa hirmaachise karaa nagaa yoo isaan karaa nagaa hin jiru garuu karaa nagaa kan jedhamu hin jiru jarri karaa nagaa hin beeku.
karaa faasheen beektunis uummanni Oromoo waan itti deemaa jiruu fi amma garuma sanaan gara sanatti dhufnan jedha. Dippiloomaasii biyya alaa kanatti ani bada dhugaa dhiifama naa godhi malee waan guddaa si naa godhu jedhee itti namanu. Namoonni kun yoo ati lafarratti waan hojjettu qabaatte waan ati lafarraa qabaattu kanarratti si gargaaranii waan sana walitti fidu malee waan lafarra hin jirre tokkos lafarratti hin hojjetan. Waan ati lafarraa qabdu immoo lafarraa si jalaa balleessuu hin danda'an. Sababiin isaa humna kee kana si lafarratti ijaarrate malee isaantu si ijaaree miti jechuudha. Dhugaati qabdu kan ammoo itti agarsiifachuu qabda. Innis immoo kan itti agarsiifattu waan amma fakkeenyaaf Dr. Mararaan Engadda godhe waraqaan barreessee itti kenne keessaa innis uummataan isaa ammatti hubannaa tokko kennaafii jechuudha. Akkasumas immoo dhaabni siyaasaa biyya sana keessaati uummanni jaalala qabu isa kami jedhanii yoo ilaalan isaan iyyuu hin beeku baay'ee namoonni kun hin beeku garuu sodaa adda addaa qabu. Amma yeroo adda addaatti warri biyya alaa kun dippiloomaatonni kun waa'ee TPLF makana waa'ee TPLF kun miidhamuu makana haasa'u malee waa'ee Oromoo kana isaanii dubbatu hin argitu. Oromoo kanarraa sodaa qabu yeroo dheeraadhaaf. Sababiin isaa uummanni Oromoo baay'ina isaa kanaanii biyya kana keessatti yoo aangoo qabate jedhanii waan yeroo adda addaatti godhe. Uummanni Oromoo isa kana mataa keessaa baasaa jira. Keessumaa erga waraanni bilisummaa Oromoo bakka hedduutti tarkaanfii hedduu fudhatee lafa isaa babal'ifatutti ka'ee warri biyya alaa kun illee xiqqoo dhaga'utti ka'aniiru. Uummanni Oromoo kun eenyu jedhanii. Keessumaa erga Aljazeeraa irratti VOA irratti ajajaan waraana bilisummaa Oromoo yeroo as baanee haasa'anii warri biyya keessaas ta'e warri biyya alaas waan kana dhagaa dhufaniiru jechuudha. Kanaaf ani uummanni Oromoo yeroo ammaa kanatti balballi biyya sanaa banamee karaa barbaade yoo ta'e uummanni Oromoo ofii isaa turuuti biyya sanayyuu hundumaa caalaatti gaggeessuu danda'a yaada jedhuun qaba. Garuu immoo kan amma barbaannu mootummaa mataa keenyaa Oromiyaa malee waan Itoophiyaa kana wajjin illee wallaansoo wal qabu uummanni Oromoo waan xumuranneeru natti ani akkasitti nu fudhadha ofii kiyya. Yeroo ammaa kanatti Oromiyaa of dandeesse dhaabbannee biyya keenya yoo barbaachisaa ta'e Itoophiyaa isaan boor jedhan sana wajjin uummanni keenya godhu malee yeroo ammaa kana Itoophiyaadhaaf mataa isin godhannu keessumaa mootummaa ce'umsaa uummanni Oromoo kan addi bilisummaa Oromoof kafaawwan godhate sana amma danda'e ijaarrata waraana isaa cimsachuu gaafa dhuguma bakki itti haasa'an dhugaan dhufe bakka dhugaa sanatti taa'ee haasa'uu dandeenya jechuudha. Garuu hundumaa caalaa uummanni biyya alaa jirru kun ga'ee nurraa barbaachisu ba'uu danda'u nutti jira. Ga'een keenya financial materials fi yaada adda addaadhaan ni ajajnaa miti ni gargaarra. Waan qabsoon kun nurraa barbaadu. Waan qabsoon kun nurraa barbaadu yoo goone qabsoon kun bakka ga'u hin hanqattu yaada jedhuun qaba. Fayyaa ta'ii jaalwalabamu. Baay'ee galatoomii egaa akkuma wanti waan kana kaafnee fi bara 2018 nuti gahaadha ga'umsa qabna jennee dhaadachaa turre haaluma kanaanii warri bobaa jalaan dhufanii dhiifama gaafatanii nuti ijoollee abbaa gadaatii nuti Oromoodha nuti tokko kan jedhamu waan akkasiitu dhufe Oromoo kuffisee jechuudha. Isa kanaaf sanarraa barnoonni jiruu fi muuxannoon jiru maal fakkaataa kan jedhuu fi diyaaspooraan Oromoo yeroo sana irra caalaan dhiibbaa guddaa kan godhe diyaasporaa Oromooti. Diyaaspooraan Oromoo kun dhiibbaa inni agarsiisee addunyaa biratti fudhatama akka inni qabus beekamaadha. Waan nama gaafachiisu tokkollee hin qabu. Haa ta'u malee bifa sanaan jirraa har'a caasaan yeroo sana ture ilaalchi yeroo sana ture amma biyya keessatti waraana qabna dhugaadha hubni lafarra jiru faaktiin lafarra jiru ni jira. Isa kanaaf wanti kaasneef rakkoon hamaa kan kana caalu uummata keenya mudachuu danda'a. Yoo diyaaspooraan Oromoo ammayyuu baay'isee dhiibbaa hin godhin wareegama kaffalee uummata isaa hin baraarin nama biraa yookaan fira biraa hin qabnu kan jedhurraan kan keeni yaada kana kaasee jechuudha. Kanaaf yaada keenu qooduu keetiif hedduu galatoomisin jecha yoommoo wanni na hafee jiru jira waan haasofne kana keessatti kan jettu yoo jiraate yaada kee yookaan immoo dhaamsa kee irraa maayii kan uummata Oromoodhaaf furmaanni yeroo ammaa kana keessatti irra caalaa wanni uummata keenya baraaruu danda'u ajjeechaa gama hundaan nurratti geggeeffamaa jiru miidiyaadha miidiyaa addunyaa biratti ajjeechaa suukanneessaa ijoollee waggaa 18 fi dubartoota irratti geggeeffamaa jiru kun dhageettii dhabuun isaa yoo Oromoon maal godhee dhageettii argata kan jedhu yoo jiraate dhaamsa kennuudhaa miti asirratti goolabnaa jechuudha. Fayyaa ta'ee atis walabummaa ulfaadhu yeroo kee fi akkasumas walabummaa News Network hedduu galatooma.
waan baay'een jedhameera. Uummanni keenya keessumaa biyya alaa kana keessa uummata baay'eetu jira addunyaa kana keessa. Biyya lafaa kanarra waggaa 60 yoo baay'ee immoo waaqayyo lubbuu kee dheeressee waggaa 80 booda namatti nu gargaaree naan jiraanna malee wanti goonu jiru jechuudha. Seenaan nu arra amma waan dandeenyu saba keenyaaf lafa keenyee dabarru baraabaratti daddarba. Waan gaariis haa ta'u waan namaas. Uummanni keenya biyya alaa jirru kun jireenyuma qannoo waggaa 2 waggaa 3 yookaan immoo ji'uma amma ta'e tokko ittiin jiraachuudhaaf uummata isaa dabarsee gurguru otoo kanarraa amma danda'e of qusate. Yoollee qabsoo kana gargaaruu hin danda'u yoo ta'e yoo qabsoo kana bu'aa buusuu hin danda'u yoo ta'e qabsoo kanarraa danqaa ta'uurraa otoo harka isaa sassaabbate qabsoo kana bu'aa guddaadha. Mootummaanis immoo mootummaa isaayyuu kufee badaa jiru kana wajjin warri immoo harka wal keessa naqatanii uummata Oromoo irratti ammas danqaa godhanii seenaa fokkisaa mana isaanii dhala isaanii qe'ee isaanii irratti hojjetan otoo qulqulleessanii. Namoonni akkasii baay'eetu jiru. Namoota kana dhaamsuma akkasii dhaamnaan malee waan tokko waan goonu hin qabnu. Namoonni akkasii immoo baay'eetu jiru. Namoonni akkasii kun yoo danda'an waan kanarraallee yoo of dhaaban. Maaliif seenaa isaan hojjetan kun dhala isaaniif gosa isaaniif hundumaaf taa'eetu guyyaa tokkotti mul'achuuf deema. Yeroo tokkoon gara biyyaatti galee ture maal jedhu turanii ijoollee xixiqqoo ijoollee dhoqqee taphattutu karaa safara mimmaaniin darbiin jedhu. Safara mimmaanii amma ani almost gara waggaa 8 ture inni galee maaltu naan galle namootatu yeroo dur barsiisonni tiitayii dhufanii walitti dhufanii mana ijaarratu naannoon tokko kennameefi. Amma kana maaltu godhameera kaabinee kanatu walitti dhufee mana ijaarrateera. Kaabinoonni kuni gubboo warra fudhatee ijaarrate. Ijoolleen xixiqqoo kun maal jettee waamti beekta safara imimmaanii ittiin jedhu. Jechuma isaan jedhan kanaan dhimma itti ba'e. Ijoollee kanatu akka sedhee imaa guddata jechuudha. Eenyufaa akka atee mana ijaarrate ijoolleen karaarra teessee dhoqqee gootu kun hin beekti jechuudha. Maqaa isaanii ijoolleen isaanii. Ijoolleen isaaniillee mana barumsaa keessatti buulii ta'aa guddatu jechuudha. Warri isaanii akkas godhee mana ijaarrate kun. Ilaala. Amma ni saayikoloojikaalii nama kanarratti rakkoo fide. Waan sunanaa fi fakkeenya guddaa naa ta'e. Waan kuni anamma naannooma beebi'an itti beekuuf itti arge sanadha malee naannoo Oromiyaa cufa keessattidha waan sun kan inni jiru. Maaliif namni hatee mana ijaarratee hatee konkolaataa godhuun hin jiru. Warri hatee konkolaataa godhu kuni konkolaataan isaan ittiin deeman kun ittiin galagalee namni inni fixa lakkoofsan qabu yoona kana utuu amma daataa baasanii. Namni kaleessa waa tokko hin qabne kan ofii isaa baratee piroosoofera ta'ee dooktara ta'ee ijoolleen isaa waan nyaattu dhabdee ka du'aa jiru kan immoo waa tokko cheechuu hin jenne akkasumatti dhufeedhuma birrii kana fuudhee lafa kana gurguree sooromee jiraatu kun ka dhukkubaan dhumaa jirullee lakkoofsan qabu ta'a. Sababii waan nyaatuuf akka itti dhufanillee waan hin beekneef. Kanaaf adaraa uummanni Oromoo waan darbu kanaa fedhee wal gurguruu kanarraa wanta borbadu jedhee wal gurguruu kanarraa otoo wal galee biyya alaa kanatti hin deemu. Uummanni biyya alaa jiru teessuma maqaa qabsoo dhaatee ka dhufe uummanni Oromoo qabsoo kanaan balbala banatee dhufee jireenya isaa fooyyeffatee mataa isaa irrayyuu darbee deebi'ee kan ollaa isaa fira isaadhaaf ta'u otoo malu deebi'ee qabsoo danqaa akka ta'e baay'eetu jira. Adaraa kanarraa namoonni kun seenaan isaan gaafataati kakaleessaa darbeeraa ammuma kanayyuu gara qabsoo kanaatti yoo danda'an deebanii waan danda'aniin qabsoo kanaa gargaara yoo gargaarre immoo afaan isaanii qabatan. Yoommoo lakki hin barbaannu yoo jedhan immoo seenaan guyyaa isaa eegee namoota kana gaafachuun isaan oolu. Namoonni qabsoo bilisummaa Oromoodhaan keessumaa maqaa bilisummaa Oromoo kanaan maqaa dhahatanii Keeniyaarra dhufanii deebi'anii qabsoo kanatti waggaa 5 ta'anii siitiisinii fudhatanii danqaa ta'anii akka itti gadi baanellee hojii hojjennuun dhoowwatan baay'eetu jiru. Sadhumaa namoonni jaarmiyaa kana keessatti keessumaa jaarmiyaa addi bilisummaa Oromoo geggeessu kanas haa ta'u bifa adda addaatti hawaasa kana keessatti qooda bu'umsa fudhataa turanii hamma kana garuu kanarraallee baqatanii diinaaf hojjetu isaaniis hin beektu lafa hawaasa kanaas hin dhaqanii namoonni kun manatti galanii kataan baay'eetu jiru. Furmaata miti suniin jedhanin. Furmaatan ta'u sun. Qabsoon Oromoo kun nama kana barbaadde keessumaa Oromoo kana. Isa kaleessaa seenaaf haa dhiifnu achitti. Namni yeroo har'aa kana diina wajjin hin jirre yookaan immoo mootummaa kana wajjin hin jirre qabsoo isaa kana dhufee waan inni gargaaree gara fuulduraatti fuudhee hin deemneef hin jiru. Gaafa bilisummaan dhufte waraana bilisummaa Oromoo bosona jiru kanas duwwaa miti. Kan yookaan immoo hojii jaarmiyaa adda addaa hojii hawaasaa adda addaa hojjetu kan duwwaa miti. Nama biyya sana keessa jiru hundumaa bilisummaan dhufa. Namni immoo gaa har'a sana keessatti qooda hin fudhanne kana keessa maalan qaba jedheetu gaafa sanallee of gaafata waan ta'eef adaraa uummanni Oromoo keessa deebinee of ilaallee gara fuula duraatti isa ta'utu caalaati isa darbe dhiibnee gara fuula duraatti mataa walitti deddeeffannuu yaada jedhuun qaba. Yoo mataa walitti deddeebi'ee waan ati gaaffii dura kaafatte sunillee
deebii argataa deemu. Keessumaa dhaloonni aaraa keessumaa umuriin ijoollee waggaa 20 fi 40 gidduu biyya alaa jiru kuni dirqama guddaatu nurra jira jedhee yaadaan. Nama waggaa 20 fi 40 gidduu jiru caalaatti. Sababiin isaa namoonni kun namoota arreedanii hojjetanii illee galanii baay'een isaanii. Namoota immoo biyya keessaa yeroo ammaa kanatti ijoolleen umurii isaanii kun qeetaa'uu dadhabanii bosonatti nammani. Biyya alaa kanaa hoo yaangi jenereeshinii maaltu nurraa eegama? Qabsoo kana kabaatee asiin ga'e akkan argutti biyya alaa kanatti warroota qabsoo kanatti kaleessa dhiige malee dhaloonni haaraa hedduun feesbuukii waanuma adda addaarraa sheeriif laayikii goona malee akka namoota gurguddoo kanaayyuu itti dhufnee yoo maallaqa kennuu ta'ellee maallaqa akka kennu namoota kana dura qabsoo kanarratti miidhame. Hundumaa jechuu miti caalaatti jechuu barbaadeen. Kanaaf dhaloonni haaraa biyya alaa kanatti illee amma tokko jireenya isaa fooyyeffate qabsoo kana kan koodha jedhee itti dhufuu danda'uu qaba. Qabsoon kun immoo namatti fuudhee siif kenna miti. Situ kan kee godhata qabsoo kana. Namni qabsoo siif hin kennu bare. Situ itti dhufee waan sana keessatti dirqama fudhattee waan sana keessatti godhee namni si amanee qabsoo kana keessatti waa goota malee waan biraa miti jechuudha. Kanaaf dhaamsuma adaraan dhaammadha uummata kootti. Namni keessumaa yeroo ammaa kanatti waraana bilisummaa Oromoo gargaaruuf jaarmiyaa barbaadde keessa jiraachuu dandeessa. Waraana bilisummaa Oromoo gargaaruun choice miti dirqama akka yaada kiyyaatti. Nama Oromoo ta'e Oromummaatti amanu. Jaarmiyaan garuu dirqama. Jaarmiyaan garuu fedhii kee waan barbaadde keessatti dirqama jaarmiyaa qabaachuu dandeessa. Waraanni kun garuu waraana uummata Oromoof bahee bosona jiru waan ta'eef uummanni Oromoo waan danda'uun waraana kana bira dhaabbachuu danda'uu qaba. Waan danda'uun. Inni kun gaaffii nama hin gaafachiisu. Namoonni yeroo baay'ee akka inni tokko waraanatti dhiyaate inni tokko waraana no. Ayyi duree adda bilisummaa Oromoo jala daawwiti isaa gaafa mootummaan mataa dhagaa kuni jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo fi jaarmiyaa waraanaa kana gargar gaafa inni dhiibee godhu uummanni Oromoo guyyaa sanarraa kaasee isa yeroo kamii caalaa waraana kana deeggaruu tumsuutti gaditti taa'e. Sababiin isaa maalidhaa? Waraanni kun waraana uummataa ta'uu iddoo sanatti mirkanaa'ee jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo isa kanarratti illee hojii guddaa hojjechuu jira. Caalaa kana caalaa hojjechuu danda'uu qabnan jedha. Kanuma jechuu barbaada jaalli walabummaa ulfaadhuu fayyaa ta'e. Baay'ee galatoomii daawwattoota keenya jaallatamoo kabajamoo kan amma ammaatti daawwachaa jirtan walabummaa niwus neetworkii. Egaa haala yeroo irratti waan uummata Oromoodhaa fi rakkoon Oromoo gama kamiin furmaata argata kan jedhuu fi yoo maal goone qabsoo kana itichuu dandeenya hawaasi keenya sochoosuu dandeenya kan jedhu irratti haala yeroo irratti mari'annee kanaaf waan waabichi keenya gabajjee dhufteef atis yeroo gaarii qabaadhu hedduu galatoomi jenna. Galanni kee bilisummaa haa ta'u. Egaa hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhu siin jedha. Fayyaa ta'e nagaatti ulfaadhu. News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Waggoota dheeraadhaaf karaa miidiyaalee hawaasaa sagalee uummata isaa ta'aa kan ture. Yeroo ammaa guddachuudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaan Oromiyaa akka galma ga'uuf kaka'umsaaf dammaqiinsa horachuu irratti hojjeta. Karaa toora saatalaayitii Oromiyaa fi addunyaa mararra dambali'uuf qophii isaa hunda xumurachaa jira. Walabummaa News Network. Qabiyyeewwan kanneen akka Oduu, Gaaffii fi deebii, sagantaalee marii, aadaa, seenaa gootawwan Oromoo fi sagantaalee adda addaa barsiisaa bashannansiisan of harkaa qaba. Walabummaa News Network. Miidiyaa walabaa fi loogirraa bilisa ta'e. jijjiirama hawaasaatti fufiinsa qabu dagaagsuuf Miidiyaa hundaa'e. Walabummaa News Network.